Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'aan kan ammoo akkamittiin kompiitara keenya biizii isa ta'e isa hojjechuu diduudhaan biizii kan ta'u akkamittiin hojii isaa akkasii fi aktiivitii isaa akka itti dabaluu danda'u akkasii fi isanni biizii ta'u sana akkamittiin keessaa baafna kan jedhu akkasiif akkamittiin hir'ifna kan jedhuun qabxiiwwan tokko akkasiifan steepiiwwan tokko isinitti agarsiisa na duukaa bu'a. Maaliif wanti kun yeroo baay'ee kompiitara keessattuu personal kompiitarii kan jedhu irratti baay'ee nu rakkisa, baay'ee nama rakkisa waan ta'eef kun immoo waan xiqqoodha. Namni fiidhuma isaatii kompiitara qabu sana yeroo yerootti abdikeet gochuu yookaan fi yeroo yerootti wantoota nama isinitti agarsiisu kana hojjetee solvii godhachuu danda'a jechuudha. Furmaatatti kennachuu danda'a jechuudha. Kana waan ta'eef waan salphaa waan ta'eef daqiiqaa muraasa keessatti isinitti agarsiisa na duukaa bu'a. Egaan kallattiidhumaan isa deemnaa search kan jedhu irra deemnaa. Taaks baarii keenya irra buunee search kan jedhu irratti deemnee raan jennee barreessina. Raan achirraanii raanii kan jedhu nu dhufa. Achi deemnetti maal jennaani kaaratti double click goonaan dhufa. Achirra deemneeti percent temp jennee percentii jenna. Akkasitti barreessina jechuudha. Kan erga barreessinee boodatti okay jennaan. Kunooti. Daataawwan kun hundumtuu wanta isin sirriitti hubachuu qabdanii wanta itti fayyadame sitti agarsiisa waan ta'eef daataa koo badaa dokumentii koo badaa jettanii wanti yaaddooftanii jiru. Wantoonni as keessa jiran hundi isaanii wanti nama sitti agarsiisu hundi isaanii fake daataadha jechuudha. Wantoota kompiitara keenya biizii godhaniidha malee daayirektiidhaan daataa keenya kan kompiitara keessa jiru kan balleessu jechuudha. Daayirektiidhaan kana hunda select gooneeti double click goonee delete jennaan. Yookaas immoo control plus A jennees control plus A jennee delete gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf skip this again. Okay. Teera badanii jechuudha. Warreen hafan kun dhiisuu dandeenya rakkoon qabu adeemsuma keessas wanti la balleessa badaa deema balleessuu dandeenya waan ta'eef kanaaf kana recycling soos 400 recycling keessatti maaltu taa'eera 430 tuwaan badaa jira jechuudha. Badeera jechuudha daataa keenyarraa. Naaf kompiitara keenya isa biizii ta'e sana hanga tokko ni hir'isa kunooti. Baay'een hammi suni irrateera jechuudha. Kun step isa tokkoffaadha. Step isa tokkoffaadha kuni. Step isa tokkoffaadha. Step isa lammaffaatti isa clean up kan jedhu barreessina. Gaafa akkasitti barreessinu nu dhufa. Asirratti maal goona? Click. Gaafa koonu kana nu fida. Okay jennaani. Okay jennaani. Kunooti. Daataawwan kun hundumtuu raayit yookaasii fi okay jedhamaniiru. Isaan kuni dirqamatti maal ta'uu qabu jechuudha. Raayit ta'uu qabu. Fakkeenyaaf meebii keessan irratti akkasitti yoo duwwaa kan ta'e duwwaa kan ta'an yoo ta'e duwwaa kan jiraatan yoo ta'e raayit gochuu qabdu jechuudha. Raayit ansila waan raayit godheef clear waan godheef raayitiin isaa ta'e akkas gooteetti hunduma isaa raayit gootanii fi amma sirriitti kai hubachuu qabdan daataan as keessa jiran hundumti isaanii temporariidha malee daataa dhaabbataadhaan nu gargaaran jechuudha. Kanaaf maal jennaani okay delete balleessaa jira. Temporary internet recycle pin keessa kan jiru daataawwan abadu jennee kanan dura balleessine fayyadamee recycle pin keessa argamteera. Kanaaf inni fayyini bada jechuudha. Baay'ee akka badu ta'a jechuudha. Okay. Unnecessary files. Nasadaffaan amma deemneeti raan jennaani raan jenneet raa irratti click goona
achirraan immoo asitti maal jennaan prefix jennaan prefix jennee right jennaan okay jennaani daatawwan kun nuu fidu select gooneeti daatas keessa jiru akkuma silaatti maal jennaani select gooneeti jennaani koloota jechuudha mas isa kanaadha steepiin alfaffaan search irra deemneeti service jennaani service kan jedhu nu dhufa asirratti kilik goona nu baneera service kan jedhu nu bane achiin deemnee maal jenna window service kan jedhu barbaan window search dhumarra jirti window search kan jedhamtu window search kana jechuudha asirra dhumneeti nuti garuu kan barbaanne kan gochuu barbaanne ishii kanaadha disable jennaan window search jennee okay jennee general keessa erga general finannee asitti ishii kana keessa garlee startup type kan jetturra deemnee disable jennaan disable gaafa jennuuni apply jennaani cirraan okay jennaan kunis adeemsa isa tokko isattiin computer keenya active yookiin fi ariitiidhaan hojii isaa akka hojjetu kan godhu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf arraaf kanuma isinitti agarsiisa wanta gabaabduu waan taateef irraa barachuu dandeessu isin gargaaruu danda'a jedhee waan yaadeedhaafin isiniif qoodee galatooma.